Welcome to grade 9 biology, unit 4, part 2. Baga nagaan kara barnoota biology nagaan dhuftan. So, arroonni eegallu boqonnaa afuraffaa partii lammaffaadha. Okay. Don't forget to subscribe, like and share. So, isirraa jalqabna. Asirraa jalqabna jechuudha. Asexual reproduction have a capable of its advantage. Why faayidaa asexual reproduction jechuudha. So, in asexual reproduction, no mate is needed. Mate yookaan immoo walitti dhufuun orgaanizimiin dhiiraa fi dhalaa walitti dhufee wal qunnamtii saalaa raawwatu hin barbaachisu jechuudha. And also no gametes are needed. Gametiin yookaan immoo qaamonni dhiiraa fi dhalaa sperm fi ikhillee jechuudha. Seelonni akka sperm fi ikhilleedha hin barbaachisu jechuudha. Kun kan barbaachisu dhabuun faayidaa yookaan advantage asexual reproduction in organisms sanii kan jechuudha. And also all the good characteristics, look, all the good characteristics of the parent are passed on the offspring. Tokko amaloota gaarii ta'e kan parentii yookaan immoo organismii isa seelii sun irraa uumamtu sun guutumaa guututti karaa ilmoo organismii sanii kan dabru jechuudha. Offspring karaa offspringidha itti dabra jechuudha. Tokkoon amalli gaariin organismiin sun qabu faayidaa gaariin organismiin sun qabu karaa ilmoo isaatti direct kan dabru ta'uu isaati jechuudha. Kunis faayidaa asexual reproduction keessaa tokko jechuudha. And also offspring will grow in the same favorable environment as a parent. Organismiin argamu yookaan immoo ilmoon organismii irraa argamu haala qilleensaa maatii isaa yookaan ilmoo haadha irraa uumame sanii mijaa'u keessatti kan guuttatuu danda'u yookaan immoo kan jiraachuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. Kana jechuun maal seeti? Fakkeenyaaf seeliin tokko yookaan bineensi tokko naannoo gammoojjii jiraata haa jennu. Naannoo gammoojjii san keessatti ilmoo dhalaa haa jennu. Haati ilmoo san dhalte amala yookaan haala qilleensaa naannoo gammoojjii san dandamachee jiraachuu dandeessi jechuudha. Dandeessimi akkasumatti akkuma haati sun dandeessutti ilmoon orgaanizimii sun dhales qilleensa naannoo sanii haala kondiishinii environmentii sanii yookaan naannoo sanii dandamatee jiraachuu dandeettii jiraachuudhaa ni dhaalaa jechuudha guutumaa guututti. Kana jechuun maal seete? Orgaanizimiin tokko fakkeenyaaf karaa asexual reproductionitti wal horuu tokko kan naannoo baddaa jiraatu tokko kan naannoo baddaa keessa jiraatu tokko ilmoon dhalate sun deemtee naannoo gammoojjii dheedhanii duute jechuudha. Haala qilleensaa ilmoo haadha irraa uumamtee saniif mijaa'utu ilmoo sun jiraachuudhaaf mijataa jechuudha. Maaliif tokko amaloota fi kiroomozoomii akka kamiyyuu osoo vaarii hin ta'in osoo hin jijjiiramin haadha abbaa irraa waan fudhatuuf jechuudha. Orgaanizimiin sun. Okay. Plants that reproduce asexually usually store large amount of food that allow survival. Look, biqiloonni jechuudha karaa saalaatiin karaa saala maleetti wal horan jechuudha. Yeroo baay'ee nyaata guddaa store godhan jechuudha qaama isaanii keessatti jiraachuudhaaf jechuudha. Nyaata guddaa store yookaan immoo kuufatu danda'u isaanii jechuudha. Maaliif kun jireenyaaf yookaan allow for survival jiraachuudhaaf akka isaanii ga'utti kan kuufatan ta'uu isaati jechuudha. Maaliif yeroo rakkoo garaagaraa saniin dandamatanii waan naannoo rakkoo hammaatu keessatti harsh environmental condition keessa waan dabraniif jechuudha. Akkasumas maal laalla disadvantage yookaan immoo limitation yookaan hanqina asexual reproduction ilaallaa jechuudha. So there is little variation. Look, variation yookaan immoo garaagarummaa ilmoo fi haadha jidduu jirtu baay'ee xiqqaa yookaan immoo guutummaatti hin jiru jechuu danda'ama. Waan sun jiruuf adaptation irratti yookaan immoo madaqanii naannoo jijjiiramaa tokko keessatti naannoo jijjiiramata keessatti jiraachuu orgaanizimii saniif hin danda'amu jechuudha. So adaptation to a changing environment. Look, evolution yeroo gaggeeffamu jechuudha. Evolution yeroo gaggeeffamu orgaanizimiin sun jiraachuu ni rakkataa jechuudha. Fakkeenyaaf orgaanizimii baddaa keessa dhalate tokko
naannoo baddaatti wal bira baddaa keessa dhalatuun tura keessa karaa evolutionii gaggeeffamee jijjiiramni naannoo qilleensa baramaa keessatti dhufee jechuudha. Baddummaa irraa karaa gammoojjii jijjiiramte orgaanizimiin sun orgaanizimiin karaa naannoo baddaa keessatti gammoojjii baddaa keessa jiraachuu jiru sun maal ta'a? Kan naannoo gammoojjii yoo jijjiiramte baddaan sun ni dudu'aa jechuudha. Unlikely jechuun kana. Madaquu hin danda'u jechuudha. Kun hanqina asexual reproductioniin orgaanizimii saniif irratti gaggeessu jechuudha. Orgaanizimii baddaa jiraatu tokko naannoo baddaa sun duraa gammoojjii taate yookaan immoo orgaanizimii baddaa jiraatu fuudhanii naannoo gammoojjii yoo geessan naannoo gammoojjii san dandamachuu hin danda'u ni du'aa jechuudha. Maaliif directive variationidha. Jiiniin isaa akkuma haadharraa dhaalisanii jira jechuudha. Haati gammoojjii keessa jiraattu waan ta'eef orgaanizimii haati gammoojjii keessa jiraatu sun ilmoo sana haadha biraa fuudhanii yoo baddaa wanni geessan baddaa geessan du'uu siite jechuudha. Yoommoo haati badda guddatte ilmoo sana fuudhanii yoo gammoojjii geessan ni duuti jechuudha. Haala qilleensa baramaa haadhaa ta'uutu isii ta'a jechuudha. Kun amala hanqina yookaan hanqinooti disadvantage asexual reproductioniin orgaanizimii sana gaggeessu jechuudha. Okay, if the parent has no resistance to a particular disease. Yoo maatiin seelii san dhale yookaan maatiin ilmoo san dhalte dandeettii dhukkuboota particular ta'e tokko ifirraa ittisuudhaaf yoo hin qabaanne dandeettii dhukkuba adda ta'e tokko particular ta'e tokko ifirraa ittisuudhaaf hin qabaanne ilmoon isaan dhalelleen offspring isaan argamtulleen dhukkuba san ifirraa dandamachuu hin dandeessu jechuudha. Hin dandeessu jechuudha. Kana jechuudha. Yoo immune systemiin orgaanizimii tokko gosa dhukkubaa tokko dandamachuu hin dandeenye ilmoon isaaniitilleen akkasuma dandamachuu hin dandeessu jechuudha. Kana jechuun maali? Qorichi fakkeenyaaf bakteeriyaan tokko karaa asexual reproductioniitiin wal horuu jenne bakteeriyaan karaa asexual reproductioniitiin wal horuu kun maal godha? Fakkeenyaaf dawaan bakteeriyaa haadha ajjeesu fakkeenyaaf haadha seelii bakteeriyaa yoo ta'e dawaa kana yoo peensiliin ajjeese jechuudha. Bakteeriyaa kana ilmoo isarraa argamtullee peensiliin dhabama godhaa jechuudha. Ni ajjeesaa jechuudha. Okay? Kana jechuun maal seete? Dandeettii madaquudhaaf yookaan immoo dandeettii madiinummaa qaamaa fi kana kanuma haadha birraa dhaalan fudhatan malee ifii kireet godhatanii akka agartee garee orgaanizimoota sexual reproductionitti ifii uumachuu hin danda'an jechuudha. Unique ta'anii hin qaban waan ta'eef jechuudha. Okay? Okay, lack of dispersal can lead competition for nutrient, water and light. Amalli gaa faffaca'uu dhabuudhaa qabachuudha. Ammas amala faffaca'uu dhabuudhaa kuni kan gartee bineensa irratti argamu maaliif isaan saaxila? Dorgommii nyaataa, dorgommii bishaaniitiif, dorgommii ifaatiif isaan saaxilaa jechuudha. Jiraachuudhaaf. Kun hundi disadvantage maaliti? Disadvantage asexual reproductioniin qabdu jechuudha. Okay? Okay. There are types of asexual reproduction. Yeroo option biratti yookaan immoo duree biratti dabaru types of asexual reproduction jechuudha. Kan laallu fission ilaalla jechuudha jalqaba irratti. Fission ilaalla. Fission. What are the steps of fission? In fission, the organism divides into two or binary fission. Adeemsa fishinii keessatti orgaanizimiin bakka lamatti yoo ba'e binary fishiniidhaan wal horuu jira jechuudha. Akkasumas orgaanizimiin tokko adeemsa karaa fishiniitiin yoo bakka hedduu bu'e lamaa fi isaa ol yookaan lamaa ol yoo ta'e ba'e wal horuu jechuudha. Adda kutame multiple fishiniidha jechuudha. Gosoonni fishinii lamaan kanaa jira. Binary fishiniin orgaanizimiin tokko bakka lamatti ba'u. Kunis yeroo geesse bakka lama ba'u. Kunis bakka lama ba'u. Binary fishinii jennaan. Karaan immoo adeemsi multiple fishinii kuni maal seete? Orgaanizimiin tokkicha kun yeroo aga murtaa'e booda jechuudha bakka hedduu tokko kutamu. Bakka afuritti yeroo takkatti at the same time yeroo ba'u multiple fishinii jennaan. Bakka afurii fi sanii ol bakka sadii ol taanan multiple fishinii dha jechuudha. Yeroo takkatti orgaanizimiin tokko seeliin takka muramee bakka afur yoo ta'e maal jennaan
multiple fission dha jechuudha. Kana jechuudha adeemsi fishinoonni lamaan jechuudha. Okay, binary fission is common among bacteria. Adeemsi binary fission kun kan baay'ee beekamu bakteeriyoota keessatti akkasumas algee saaphoo keessatti akkasumas protozoa keessatti baay'ee beekamaa jechuudha. Amalli binary fission yookaan immoo adda bahiinsa karaa lamaan adda bahuudha kun jechuudha. Okay, in binary fission the body of the unicellular parent divided by mitosis. Okay, adeemsa sirna binary fission keessatti qaamni orgaanizimoota seel qeenxeedha bakka lamatti karaa inni ittiin bahu karaa mitosisiitiin jechuudha. Into two approximately equal parts. Look, bakka lama kan wal qixateetti adeemsa mitosisiitiin kan bahu isaati jechuudha. So mitosis jechuun gaa adeemsa wal hormaata seelota qaamaati. Somatic cell yookaan immoo seeliin qaamaa karaa itti wal horu jechuudha. Fakkeenyaaf miilli yoo murame, harka yoo murame, mataa yoo hidhame qaamonni jechuudha. Somatic cell jechuun kun karaa mitosisiitiin wound healing madaa fayyisuu jechuudha. Karaa mitosisiitiin seeliin keenya wal horee bakka wal buusaa jechuudha. Adeemsi mitosisiidha adeemsa asexual reproduction yoo hordofu, adeemsi meiyosisiidha immoo adeemsa wal hormaata yookaan adeemsa oomishamiinsa spermii fi killeeti. Adeemsi kophaatti jira jechuudha. Mitosis and meiosis jedhamee jira jechuudha. Qaree adeemsi kun adeemsi bakteeriyaan itti fayyadamu kun mitosisiidha jechuudha. Asirratti akka lessenii teenya irratti jechuudha. Mitosis jechuun adeemsi hiramiinsa bakteeriyaati jechuudha. Seelii bakteeriyaadha. Bakka wal qixa kan lamatti qaddamuramu taasisaati jechuudha. Akkasumas each of which grows into an individual. Tokko tokkoon qaddamuramu kun orgaanizimii wal fakkaatu kan adda adda guddatu ta'ee kan bahu isaati jechuudha. Similar to the parent. Ammas maatii irraa uumame sanii wajji akka malatti sima bocaan tokko kiromozoomiin tokko caasaa keessoo genetics traitiitiinis tokko jechuudha. Okay? In bacteria keessatti jechuudha. The cell simply divide into two and each new cell is became independent organism. Bakteeriyaa keessatti jira karaa binary fission keessatti jechuudha. Bakteeriyaan tokko bakka lama dabaa bakteeriyaan lamaan sun immoo ilmoon argamti xixiqqoo sun bakka lama taateetiif ni guddatti jechuudha. San booda yeroo yuunivarsiitii keessa ammas isinis ni horti jechuudha. So kana fakkaata. So footoon tun jechuudha isii tana himsite jechuudha. 4.2 kan yookiin isii asii gadi tana himsite jechuudha. Isii tana jechuudha waan amma dubbataa jiru kana jechuudha. So before bacterium divide, bacterium tokko osoo divide hin ta'in dura bacterial nucleus is replicated. Nucleus in bacteria replicated ta ni heddummaata koppiidha ta. To produce two identical copies of that daughter cells. Nucleus in tokko ifa replicate ta'e yookaan heddummaati booda identical copies of daughter cells yookaan seeliin tokko identical kan ta'e diatorsiin yookaan immoo obboleettii seelii sana jechuudha. Daughter cells koppii tokkoon fudhata akkasumas koppii kaan immoo siisterii taan taati. Haala kanaan wal horaa jechuudha irra deddeebi'ee jechuudha. So each daughter nucleus breaks away with a small portion of the cytoplasm. Look kana baana adeemsa ammas dubbatamu kun isa kana jechuudha. Kaya bakteeriyaan kun haadha. Bakteeriyaan kun adda bahuuf deemala. Amma kun adda bahuuf deema. Nucleasiin kun duplikeetii agartaa gama gamna deemu jira. Inni immoo asirratti nucleasiin duraan asitti akkaami amma lama ta'uuf ka'ela. Asitti immoo adda hubee. Asitti immoo if adda beetu adda cituudhaaf qophaa'aa jira jechuudha. Dhoofni kun gartaa dhoofni kun walitti dhufaa jira. Walitti dhufaa jira. San booda immoo dhumarratti bifa kanaan akkatti karaa adda bahiinsaa adda bahan jechuudha ammasitti. Namuutu if danda'ee bakteeriyaa kophaa ta'e jechuudha. So kana jechuudha adeemsi binary fissionidha. Okay. Is enough for our today's lesson. Until next lesson, goodbye.